Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee waliin ilaalaa turre barnoota sirna gadaa kutaa 5ffaa boqonnaa 1ffaa haga boqonnaa 10ffaatti waliin ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa 11ffaa barannoo 11ffaa eegumsaa fi kunuunsa bineensotaa kan jedhudha. Yeroo darbee keessatti kunuunsa bosonaa kan jiru ilaalla. Har'a immoo bineensota lubbuu qabeeyyii warreen ta'anii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee ilaalaa turre keessatti sirni gadaa seera waa hundaafiyyuu waan lafarra jiru hundaafiyyuu seera tumee ittiin wal gaggeessa yookiin immoo ittiin bulcha. Kanaaf immoo sirna gadaa keessatti Oromoo wantoota hundaafuu seera qaba jedha. Seera akkamiidha qaba? Seera ittiin bulmaata yookiin immoo seera ittiin waa hunda gaggeessu yookiin waa hunda ittiin hordofu ni qabaata jechuudha. Isaan keessaa inni tokko immoo seera bineensotaati jechuudha. Sababni isaa immoo bineensonni sanyiin isaanii akka isaan hin dhumneef uumama hundaafuu safuu fi mararfannaa qabaachuu dhalli namaa kan argisiisu seera eegumsaa bineensotaaf taasisu keessaa tokko jechuudha. Dhalli namaa fi bineensonni immoo madaala uumamaa eeganii akka waliin jiraataniif illee seera eegumsaa kunuunsaa illee tumeetu jiraata jechuudha. Akkasumas uumama waaqaa tiksee kabajan uumamaa isaa fi qabu kan ittiin argisiisu keessaa uumama bineensotaa jechuudha. Sababni isaa akka sanyiin isaanii hin bannee fi hafteen isaanii akka inni jiraatu jechuudha. Uumama waaqayyoo waan ta'aniif seeronni eegumsaa kunuunsa bineensotaa kunis bosonaatiif gadaa keessatti tooman hedduun isaanii haala qabatama bineensotaatiif qilleensa naannoo bu'uura godhatanii jechuudha. Seeronni kunis immoo yeroo yeroodhaan jijjiiramaa fi fooyya'aa dhufan yeroo sababni isaas immoo akkuma baay'inni uummataa dabalaa deemu dhiibbaan bineensota irra gahummaa maal ta'a hammaachaa waan deemuuf jechuudha. Isaan kana furuuf immoo seeronni bahanii keessatti hojjetan keessatti Oromoon bineensotaaf tumee eegumsaaf kunuunsa bineensotaatiif dahoo guddaa ta'ee jiraata jechuudha. Bakkeen daawwannaa ijaaree fi bosona isaan keessa jiraachuu danda'an bosonni akka hin ciramne taasisuutti jechuudha. Kana keessaa bineensota osoo waa baqattuu lubbuu oolfachuuf mana namaa seenaa ajjeesuun dhorkaadha kan jiru illee tokko tokko ni qabaata jechuudha. Sababni isaa immoo nama baqataa jirti waan ta'eef lubbuu sana balleessuun dhorkaa jechuudha. Namni bineensa lubbuu oolfachuuf mana namaa seenee ajjeese hawaasa keessatti maaltu tuffatamaa akka ta'u illee lallabameera. Kana malees immoo bineensa dhala namaa irraa jiruu fi lafti itti bariite galaa jiru ajjeesuun illee akkasuma dhorkaa ta'a jechuudha. Gama biraatiin bineensa bosonaa qabanii ittiin qotuun safuu cabsuudha. Kana malees bineensota bosonaa qalatanii nyaachuun dhorkaa waan ta'eef jechuudha. Hawaasni nama hojii akkasii dalage illee maal godhu qoqqobbii irra kaa'a. Dabalataan akkasii gadaatti bineensa horii namaa hin tuqne adamsanii ajjeesuun illee dhorkaadha jechuudha. Kan bineensota horii namaa hin nyaanne warreen irraa midhaan bicaa akka daggala keessa jiraatan jechuudha. Seerri eegumsaa bineensotaa kunis immoo erga horii ofii bishaan obaasaniin booda naannii horiin keessa dhugee yookiin immoo qodaa yookiin meeshaa horiin keessaa dhuge bosonaatiif ammoo naanigaa yookiin bidiruu horiin keessaa dhugu sanatti guutanii akka biraa deeman illee tumamaadha jechuudha. Sababni isaa immoo dhonsanii yookiin akka bineensi kan biraan irraan keessaan inni godhanii deemuun immoo cubbuudha waan ta'eef jechuudha. Namni eela keessaa bishaan horii isaa obaafatee naannigaa keessatti osoo hin guutiin itti gaafatamaa ta'a jechuudha. Kunis immoo kan argisiisu Oromoon bineensota bosonaaf kabaja guddaa qabaachuu isaatiifidha jechuudha. Kanaaf eelaa yookiin boolla keessaa bishaan baasanii illee bineensaa fi ni kaa'u jechuudha. Akkasuma bineensa lafarraa baduuf jedhan immoo dadammachiisuu seeranii tumachuu. Fakkeenyaaf gadaan Arsii qorkee sababa adamootiin lafarraa baduuf turan dandamachiisuu. Qorkeen seera tumee qorkeef seera tumee seerri kunis immoo qorkeewwan akkaataa bifa isaaniitiin gosoota Arsii naannoo sana jiraatanitti illee gosa laachuudhaan jechuudha. Akkaataa isaanitti ta'uun kunoo bineensonni kuni bineensa kan biraan nyaatanii kan isaan nyaatanii biqilootadha. Biqilootaas immoo biqiloota gaggabaaboo yookiin wanneen akka margaati kan isaan nyaatanii jechuudha. Kanaaf akka qorkeen kun hin banne illee naannolee Arsii keessatti illee seera tumeefitu bakka dahoo taasiseetu eegaanii jechuudha. Kana jechuun qorkee daalacha gosa Arsii tokkittiitti galchanii qorkee diimaa ammoo gosa Arsii kan birootti galchuudhaan jechuudha. Warreen kun gosa biraadha, warreen kun gosa biraati jechuudha. Qorkeewwan hunda gosa gosatti galchaniitu jiraatu jechuudha. Namni immoo qorkee gosa galtee kana adeemsee ajjeese akkuma gosa Arsii keessaa nama tokko ajjeesetti akkatti ilaalamu illee godhameetu namoota harkatti akka isaan baay'atan taasifamu jechuudha. Inni kan biraan immoo seera kana keessatti namni ajjeesuu akka hin dandeenye gadaatiin akka hin himatamu. Kanarraa ka'uudhaan immoo adamoon qorkee irratti gaggeeffamaa ture yeroo gabaabaa keessatti maal ta'e dhaabbateera jechuudha. Qorkeen sanyii ishee baduuf ture
deebitee dandamattee wal hortee akka jiraattuuf wabii ta'e illee jiraachuu madda turizimii madda galii naannoo sanaaf illee taate jechuudha. Walumaa galatti seeronni gadaa seera sodaa waaqaatiin waan gaggeeffamanii fi uumaa lubbuu qabu kan waan adamsanii lubbuu baasuun ni safeeffatamaa jechuudha. Lubbuu qabeeyyii naannoo isaaniitti argaman eeguuf kunuunsuun akka seera waaqa eeguutti lallafamaa jechuudha. Kanarraan ka'uun kunuunsa bineensotaaf illee gahee guddaa taphata jechuudha. Boqonnaan 11ffaan eegumsaa fi kunuunsa bineensotaa kan jedhudha. Boqonnaa itti aanutti darbuuf dura yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Egaa boqonnaan itti aansee jiru immoo seera hara eelaati. Seera hara eelaa jechuun boolla bishaanii jechuudha. Eelaa jechuun afaan Oromootiin boolla bishaan keessaa waraabanii looniif yookiin immoo namni itti fayyadamu eela jennaa jechuudha. Eela yookiin bowwaa yookiin immoo hallayyaa isa jennudha jechuudha. Kanaaf eela jechuun immoo sirni eelaa yookiin immoo seera kanaallee ni jira jechuudha. Seera kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa garaagaraa qabaata. Isaan keessaa immoo seerri hara eelaa isa tokkodha jechuudha. Hara jechuun immoo lafa humna namaatiin qotamee yookiin immoo lafa dhooqaa irratti lolaa roobaatiin kan kuufamu yoo ta'u, eelli immoo maalidha jechuudha? Eelli immoo kan bishaan boollaa gadi fageenya lafatti qotamee bahuudhaan keessatti argamu eela jedhama jechuudha. Yookiin uumamaan kan argamu yookiin immoo namni qotee kan inni bishaan keessaa baasu eela jedhama jechuudha. Hara eelli naannoo horsee bulaa Oromoo iddoo hanqinni bishaan jiru naannoolee gammoojjiin baay'atutti Arsii fi naannoolee baraa jedhu gammoojjii baay'ee hamaa ta'an keessatti naannolee bishaan loonii hin jirre bishaan dhugaatiin dhala namaa hin jirre keessatti maal godhachuudha eela hara kana qopheesseetu bishaan waggaa guutuu akka inni jiraatuu fi akka inni keessaa horiin fayyadamu taasisa jechuudha. Namatu lixee waraabee qodaa yookiin meeshaa irra keessa kaa'ee sanatti waraabeetu tajaajilaa jechuudha. Kun hara yookiin eela jenna jechuudha. Haalli itti fayyadama bishaan eelaa kan bishaan haraa irraa adda kunis immoo bishaan eelaa boolla fagoo keessaa waraabanii maal godhu baasuu horii obaasuuf yookiin naannigaa yookiin bidiruu horiin itti dhugu qophaa'uu qabaata jechuudha. Sababni isaa immoo hallayyaa yookiin eela sana keessa horiin lixuu hin danda'u. Namni hundis akka argee lixuu hin danda'u jechuudha. Namoota beekanii fi namoonni murtaa'e dabaree dhaqatanii lixanii baasu jechuudha. Baasanii gubbaa irratti immoo naannigaa yookiin bidiruu sanatti naqu. Bishaan horiin dhugu boolla keessaa baasanii fi obaasuuf dura facaanatti waraabuu jechuudha. Yookiin immoo wanta baatee ol baasutti waraabuu facaannaa irraa ammoo naannigaatti waraabuu yookiin bidiruutti waraabuun qisaasina malee horii obaafatu jechuudha. Bishaan haraa akkuma eelaa seera eelaatiin bulaa jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa qulqullina eegsisuu. Qulqullina eegsisuuf immoo dallaatti ijaaruun isa duraate jechuudha. Tokko akka loon akka argan lixanii keessatti miidhamneef akka keessatti hin duuneef bineensonni akka namni osoo hin argin akka lixee keessatti miidhamneef dallaatti ijaaranii ta'e jechuudha. Akkuma bishaan eelaa naannoo hojjetamuuf horiin hara keessa seenee akka hin borcine illee maal taasisu meerri yookiin immoo taaraamuutu haraa irratti hojjetamaa jechuudha. Irratti boolla sanaa irratti kaalattiin namni qofti lixee waraabuu danda'utti hojjetama. Bishaan haraa abbaa haraa yookiin kompii qabaata jechuudha. Abbaa haraa yookiin immoo nama seera tumee seera sana eegsisu qabaata jechuudha. Kanatti horiin abbaa obbaafatu tartiiba eege fayyadamuu qabaata jechuudha. Namni obaafatu yookiin namni dhugsiisu. Qulqullina naannoo haraa sanaas immoo koree filatamuun eegama jechuudha. Koreen kunis abbaa herreegaa jedhama. Abbaa herreegaa jedhameetu akka inni hin xuroofne yookiin immoo akka inni kosiidhaan hin guutamneef maal godha eegeetu abbaa herreegaa jedhamee barsiise eegamaa jechuudha. Qulqullina bishaanii namichi eegsisu abbaa herreegaa jedhama jechuudha. Inni gubbaa abbaa horaa yookiin immoo abbaa kolfii yookiin immoo abbaa konfii kan jedhamudha. Inni qulqullina isaa eegsisuu abbaa herreegaa jedhama jechuudha. Horsiisee bulaan seera itti fayyadama armaan olii cabsee abbaa herreegaatiin adabamaa jechuudha. Kanaan bishaan irra qusannaaf qulqullinaan itti fayyadamuudhaaf illee seera kanatu mateetu ittiin bulaa jechuudha. Sirni gadaa Oromoo yookiin immoo uummanni Oromoo bakka adda addaatti jechuudha. Kun kana fakkaata. Hara kan jennu kunidha. Hara jechuun diriiree jira. Gunootti ijaaramee jira. Gama gamanaanii loon itti seenuu hin danda'an jechuudha. Dallaatu jira. Qoraattiidhaanii bakka hallayyaa isaatti akka horiin hin lixneef bakka qofaatti kun haala ishee mijataa ta'e qofaan dhaabattee ishee dhuguu dandeessutti qophaa'eetu re'oonni dhugaa jiru jechuudha. Kunis immoo gammoojjii iddoo bishaan roobni waggaatti keessatti haala mijataa ta'een hin dhufne jechuudha.
hara eelli walii galtee yoo itti fayyadame malee walitti bu'iinsa fida. Kanaaf Oromoon sirna gadaa keessatti immoo seera haaraa eelaa baafatee hojiirra oolchaa jechuudha. Seera kana hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa hawaasaa horsiisee bulaa Oromoo gidduu akka hin jiraanne illee ni taasisaa jechuudha. Sababni walitti bu'iinsaa immoo hundiyyuu dabaree isaa malee yoo dhaqeetti horii naqe wal loluu waan ta'eef jechuudha. Miseensa tokko haaraa seera eelaa bulchan keessaa tokko koompiidha jechuudha. Koompiin seera haaraa kana tumee akkaataa horiin kun itti fayyadamuu danda'a yookiin hawaasni dabaree isaa naqatee dhobaafachuu danda'uu fi dabaree isaatiin qulqulleessuu danda'u eegaa jechuudha. Koompii jechuun nama bishaan boolla eelaa yeroo jalqabaaf qotee baase yoo ta'u, innis abbaa eelaa yookiin immoo koompii jedhamee beekama jechuudha. Koreen hara eelaa bishaan koompii immoo abbaa eelaa fi yuuba irraa kan filataman yoo ta'u, isaanis immoo abbaa herregaa jedhamanii namoota adabbii nama hara qulqulleessuu didee hara xureesse sana haala seera baay'eetiin kan isa adabsiisan isaan kanadha jechuudha. Akka seera hara eelaatti kan biraan qabeenyi haraa fi eelaa kan hawaasaati malee kan nama dhuunfaa ta'uu hin danda'u yookiin muraasaati. Kanaaf koompii qofaa osoo hin taane miiloo yookiin hawaasa miiltoota jennu miiloo yookiin hawaasa bal'aatti fayyadamaa jechuudha. Bu'uuruma kanaan gaa kunuunsaa bulchiinsa hara eelaa kan taasifamu koompii fi abbaa herregaa qofaan osoo hin taane hawaasa bal'aatu irratti maal ta'a hirmaateetu seera kana tumataa jechuudha. Eela kan kabajuun dirqama namni heera hara eelaa abbaa gadaatiin bahee cabsee ni adabama. Namni eelaa hin qabne illee immoo kanuma waliin qaban dhugaa namni kiyya jedhee hawaasa horsiisee bulaa biroo dhorkee abbummaa yookiin immoo koompii irraa fudhatamaa jira. Abbaa eenyuutiin koompiitiin irraa fudhatamaa jira. Namni aangoo isaatti fayyadamee hawaasa horsiisee bulaa akka bishaan hin dhugne dhorke illee aangoota irraa kaafamaa jechuudha. Sababni isaa aangoon qabaatee qofaatti fayyadamuu hin danda'u. Seera eelaa sirna gadaatiin bahee keessatti gaa qaamota dursi kennamuuftu jira. Isaan keessaa immoo hayyuu fi lichoodha. Haa ta'u immoo hayyuu yookiin lichoon lama yookiin lamaa ol yoo wal faana hara eelaa ga'an haaluma hangafummaa isaaniitiin maal godhu wal duraa duubaan dhugsiifatu jechuudha. Sababni isaa immoo nama kabajoota hangafa jedhamanii waan beekamanii fi dursanii kennamaa fi akkuma iddoo baay'eetti yookiin dubartoota ulfaa dubartoota daa'immaniif dursi kennamu qaama miidhamtootaaf dursi kennamu sirna Oromoo keessatti hangafummaan ni kennamaa fi hangafummaan namoota hayyuu fi lichoo jedhaman kanaaf ni kennamaa. Isaanis immoo yoo isaan ergan takkaa wal faana dhufanii lamaan isaaniiyyuu akkaataa hangafummaa isaaniitiin ni keessumsiifamu wal duraa duubaan baafatanii deemuun isaanii dirqamadha jechuudha. Haala kanaatiin hangafummaa illee ni eegamu keessatti jechuudha. Bishaan hara eelaa sirnaan bulchuun baannaan immoo rakkoo fayyaa namaa fi sa'aa fiduu danda'a. Sababni isaa keessatti xuraa'inni adda addaatiin horiin kee bu'ee yoo du'e yoo dhoqqee isaatti hage rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf qulqullinaan eegama jechuudha. Namni horii fi eelaa keessa deeme borcuu hin eeyyamamu. Horiifis ta'ee bineensaaf wanti irratti dhugamu naannigaa yookiin bidiruun qophaa'ee irratti dhuguun dirqama isaaniiti jechuudha. Namni horii isaa naannigaa irraa goree bishaan keessa deeme borces ni adabama. Erga horiin bishaan dhugee dhoqqee naannoo hara eelaatti buuseen booda abbaan horii sanaa qulqulleessuun dirqama qabaataa jechuudha. Yoo dhoqqee horii isaa hin qulqulleessine akka seeraatti ni adabama waan ta'eef akka bishaan sanaa koosiinsaa deebi'ellee ni eegachuu. Hara eelli yoo bade yookiin yoo duude ni haaromfama. Haaromsamuuf sangaa eelaa kan jedhamu gumaatattiin haaromsamu tilmaamameetu miseensa gosaarraa walitti qabama jechuudha. Namni haaromsa kanarratti hirmaachuu yookiin gumaacha taasisuu didee bishaanichaatti fayyadamuu irraa dhorkama yookiin ni adabama. Seerri kun immoo waggaa 8 fooyya'uu danda'a jechuudha. Sirna gadaa keessatti waggaa 8 yeroo aangoo walharkaa fuudhamutti sirni kun jijjiiramaa deemuu danda'a jechuudha. Yoo obsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa.